Video kanatti hundi keessanuu kan duraanirra akka isin itti gammaddan abdii guutuun qaba. Maaliif jennaan ofii kiyyaa itti fayyadamee na gammachiisee jennaan video kana isiniif qoodee namoonni video ta'uu, profaayilii adda addaa ta'uu, ka markazaa, ka aruuzaa, ka waan fedhe haa ta'uu hojjetachuu feetanii akka itti hojjetattan wallaaltan. Akkasuma video TikTokii hojjetachuuf jettanii akka itti hojjetattan wallaaltan. Hundi keessan video akka salphaatti jechuudha. Akka salphaatti video high quality qabu akkaataa isinitti argattan bifa qallaaliidhaan uummata tokko sammuu keessatti yaaddanii kaatanii jechuudha. Uummata akka sammuu keessatti yaaddanii kaatanii eessaan fida jettanii yaaddanii kaatanii akkaataa isinitti argattan jechuudha. Isinitti agarsiisaa video kana laayikii, share, copy link, repost gochuudhaan eegala waan sin dhibeef comment godhaa. Mana kana immoo yoo following godhaa isiniin jedhaa ittiin kafaltanii gara video isin haa dabarsu. Appii kana argachuudhaaf Play Store keenya keessa ni seenna. Play Store keenya keessa erga seennee search bar irratti gubbaa kana irratti jechuudha Pinterest jennee barreessina. Erga akkasitti barreessine akkasitti nu dhufaa search goona. Akkasii yeroo nu dhufee appii kana fakkaatu jechuudha. Appii kana jechuudha. Kuno diimaa kana qabu buufanna jechuudha. Warri buufattanii jirre mobaayila keessan irratti gadi buufattan. Erga gadi buufattanii keessa seentan jechuudha. Keessa seentan. Yeroonni akkasitti isiniif dhufe sign in email address gaafata jechuudha. Isin kan ittiin seentan emailii keessa Google wajjiniin seentu jechuudha. Qallaalii bifa qallaalii Google wajjiniin jechuudha. Kan isin jettu Google yeroo isin Google gadi tuqattan emailii keessan keessaa isin filachiisa. Yoo lama qabaattan tokko keessaa filattanii yoo tokko qabaattan maan seentan jechuudha. Emailii keessan isin filachiisa jechuudha. Agree jettaniini amma Allah gootan ni eeyyamtan jechuudha. Amma uma feetan jechuudha. Amma kana boodagaa uma feetan search gochuudhaaf wanni isin ammallee akkatti search gootan amma fakkeenyaaf qubeelaa kana ni barbaada yoo jettan isiidhuma kana footoo kana gadi dhooftan jechuudha. Akkasittiin waan akkana fakkaatu isiniif tarreessa jechuudha. Waan kana fakkaatu footoo biraa feetan maqaa isaa asitti dhuftanii barreessitan jechuudha. Of feetan ilaalaa asitti bakka search jettu kanarratti maqaa barreessitan ofii design gochuudhaaf ofii waan takka design gochuudhaafis video itti aanu keessatti inshallah suni waan dheeratuufi amma ka asirra jiru jechuudha. Ka asirra jiru search goonee uuma takka fakkeenyaaf profaayilii eebbaa kana barbaadnu profaayilii kana eebbaa kana barbaadna akkasitti nuuf baasa jechuudha. Uuma hunda jechuudha. Viidiyoodhaan haa ta'u audioodhaan haa ta'u. Makiinaa kanaan gadi buufachuu barbaade fakkeenyaaf makiinaa kana gadi buufachuudhaaf bakka kanarran tuqa laal bakka itti maree kanarran tuqa yeroon akkanitti gadi tuqee download image ka jettutu jira. Download image kuno as tuttaniituma gadi buufattan jechuudha. Egaa viidiyoon kun akka isinitti tolu akka itti gammaddan hundi keessanuu abdiin qabaa. Warreen egaa isinii galuu dide immoo nu galuu dide jedhaa barreessaa. Warreen buufadheeraa itti dalagachuutti hin jira jettan immoo yes jedhaa barreessaa. Akkaataa itti viidiyoo immoo irraa gadi buufattan viidiyoo itti aanu keessatti qabadhee dhufa jechuudha. Viidiyoo irraa gadi buusuuf immoo asirraa appii biraa barbaada. Inshallah sana immoo viidiyoo dheerata waan ta'eef kan itti aanu keessatti qabadhee dhufa. Hunda birayyuu akka ga'uuf egaa copy link gochuu akka hin dagatinne warri mana kanaaf haaraa taatan follow gochuu akka hin dagatinne.